Ammas nagaa waaqayyoo isa jiraatan isiniif dhiyeessa. Yeroo darbee mata duree dhaga'u amantii isa keessan immoo eebba waaqayyoo argachuu jedhu irratti kutaa tokkoffaa walii wajjin ilaalleetu turre. Sagalee waaqayyoo maal jedha waaqayyo itti nu abdachiise kan jedhu walii wajjin ilaalle. Kutaa keenya sattaanu lammaffaa kana keessatti immoo amantiin maali? Amantii jechuun maal jechuudha? Amantiin garuu maal miti kan jedhu walii wajjin ilaalle. Kana yoo hubanne malee jireenya amantii keenya baay'ee qoramsa keessa gala waan ta'eef kutaa kana lammaffaa jabeessaatti dhaggeeffadhaa. Amantiin callumadhee waan qilleensarraa miti. Wanta dubbii waaqayyootti deebii laannuudha. Kanaafi kana yaada keessa kaa'adhaati kutaa lammaffaa isiniin darbin dhaggeeffadhaa. Kutaa sadaffaanis itti fufa torbee dhufu waaqayyo sana eebbisu eebbifama kunooti. Amanamaan yoo jiraate waaqayyo duwwaadha amanamaan. Dhugaan jira yoo ta'e waaqayyo duwwaadha dhugaan. Namni hin galagalu. Tajaajiltoonni hin galagalu. Mootonni hin galagalu. Tokkitti amanamaanaaf ta'e biyya lafaa kanarraa waaqayyo duwwaadha. Kanaaf akka'edha inni abdii nuuf kennee amanamaadha. የተስፋን ቃል የሰጠው የታመነ ነውና ይላል። መቃን waaqayyo eebbifamu. Imbaaqoon keessa dhaqanii olaatanis akkasuma kanaaf ila ibrootikum maal jedhe beektu kottaa abdii keenya dubbachuutti hin jabaanna jedha. Himaa ol fuudhaati. Waaqayyo akka jedhe gamaan fida seetan. Waaqayyo hin abdachi kunoo isa caafame fa dubbachuu sodaatan Yoosef gaaficha abduu sana namatti himee kanaaf rakkate sababa jedhamuuf. Waan hundumaa lafaa deemna jechuuti. Garuu dhaqaa inni waaqayyo dubbate kan inni jabaatu hin dubbannan immoo isa. Hinimna dhaloota ofittimna rakkina keenyattimna haala nurratti ka itti dubbanna waaqayyo akka jedheeraa cal jedheen. Akka jedhamne Elsaa'i gaafi gooftaan keessi duraa fudhatamuudhaaf jira isin ati maal gochuuf jirta yoo jedhani bagaatii isin cal jedhaa. Waan kadhate waan fudhate beekaa. Humnichi sirra dachaa lama narratti dhufeera waan ta'eef inni gaa yoo amante sii ta'an amanee itti fufe. Kanaaf Yordaanos bira gaa waaqa Eliyaas sartannaan akkuma gaafa isaan gama ce'anii hirame ammas gaafa nachee deebi'u hirame. Waaqni Eliyaas jira. Hin dhaga'a waaqayyo. Kanaaf dhaga'a saba waaqayyo sanittan hima. Sagalee abdii inni kenne amanamaadha dubbadhaa. Kanaaf akkasi dhagaa. Sagalee waaqayyo keessa yeroo laaltaniitti baga dhuguma Eliyaas hin jiru. Dhuguma amma qofaan jira. Garuu waaqayyo jiraati isin cal jedhaa jechuudha. Maqaan waaqayyo eebbifamu. Cal jedheedhaa seexanaan. An akka sedheen jiraatu. Cal jedheedhaan. Faarfannaan obboleessa keenya abdii dura ka'edha. Gab jedhinarraadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin gab isinirraa jedhuuti itti dubbadhaa isa waaqayyo isinii jedhe. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Kanaafi Imbaaqoom immoo ka'edha. Akkas jedhee waaqayyo naaf deebiseedha Imbaaqoom. Namni sagalee isaa of keessaa dubbisu salphaatti dubbisu akka danda'uuf jedha. Abdii isa qabda jechuudha. Isan sitti mechuudha. Salphaatti dubbisuu akka danda'u akka namaa galutti guddisii barreessi jedheen waaqayyo. Sababni isaa isa dubbata raawwachuuf amanamaa waaqayyoodha. Waan dhoosin hin qabu. Kunoo takka'edha waan ta'eef. Irra malee jala mataa malee eegeen taatudha. Dhukkuba nan fuudha nan buqqisa dheera waaqayyo. Kanaaf har'a dhagaa sabi maaliif rakkata inni dhu maaliif na anu maaliifan yeroo tokko rakkadhanne dhu isa waaqayyo jedhe irra dhaabachuu dhiibneetu akka namichi islaamii tokko kan jedha jedhan. Yoo kadhatan lafaan socho'an isaan sababi isaa kun waaqayyoon gaddisiisuudha isaan waan ta'eef lafa kadhataa jiranii miilla isaanii fuudhan. Yoo wanti fedhatti dhufe sangaan tokko gaafa fiigeetti dhufuudhaan gaaf tokko akiraa jedhamanii isaan jireenya bara baraa jechuudha. Akiraa mina albaataa sangaan lafatti na nyaataa jedhee miilla isaa fuudhee fiigeedhaan. Maal jechuu kooti mina albaata miti inni waaqayyo jedhe dhugaadha. Ila akka qabatamaa ija sin keessa jiru akka qabatamaa harka sin erga jiru qabatamaa akka nyaata sila nyaattanii amma ija keessan irratti waan ilaalaa jirtanii qabatamaa akkasiiti waaqayyo. በእምነት in faith amantiidhaan jira waaqayyo. Isa dubbateef jira waaqayyo. Kanaaf guddisii barreesseedhaan sodaatu waaqayyo. He is very confident of what he spoke to us. Baay'ee isa dubbateef amanamaadha waaqayyo. Faarfannaan tokko dura ka'e ofitti amanee dubbatedha. Waaqayyo si abdatee nama abdatee haala abdatee nama na gargaara deemee ofii isaatti amanee dubbata. Jechi isaa tokkichi seenaa akka geeddaru amanee dubbata waaqayyo. Kanaaf guddisii barreesse Imbaaqoom falmii anaaf si gidduu jiru kana
والفودي بريس أمال جئر ننفع لفرنا نركفه وينتور والراوطة أكسر أكونه ملتي بريس قبتيرت أكجارت بوج سببين ساسمو ملتي جيرو إسا مرتفع مكابا إني قرأت أمرساتي دي هن أريفتا هن صبوس وتمتر اللي إيجاتوك اتفوفي سببين ساسمو إني شاكيتو كمالي هراوطة مايدا إيكارا تقرر قد بريس كتاكن هنتروس إسا أفتول سنة إلى إنك ساتك أجلامك إنك أجلام غرو أمانا مماران إنجراتا مان إسا واقع يجد أمانا إنجراتا إن أفتول أفوفا موين أيكن ندريدا أمانتنا دكنائم وترامتي والآن سنم ماتف أبداني قد سمتي هالي والتأتي سنة كيسة تفتمتي جراواك أيها هالي تقرر جراواك أيها والتأسنا قرر جراواك أيها آسنا بوبسنا قرر مكان صابر برانا يبفهم كنافتو أرجعين ست مرمين راوة مني قرر أمور الجل عارفة تجدرك كيتاني كنتور أمور الجل عارفة تجدرك بي قرر أمور موت عارفة في غاجرة إلا إذا إني واقع يسنين جد كات هاجرة إني منا كيسان أفوراف إني سنيف تأوراف إسنين مو غارة سنة سنجس راف نرجع ملين نسيم في سايرة غارة كيسان تبي غاجر غارة أمات تعريفة تاير أكيسان تواقع يورا يو كلا تبران أجو باتم كنوتي إني غارة كيسان منا كيسان بارا كيسان تعريفة تاير سبب إسا إسن دوا فيها تدوا من واقع يومري كيسان تسنجر غارة أنا التوقف كاسين جدا دافين جدا واقعي يورون كنا سبب إسا أك أبرام مجابر الإدوان دربتون تين تجاجلو فنجران فينغو فنجران ألو تصور تنان جدا وانت دافين جدا واقعي يور وادا جرا عريفة هاجرا غرا كبوساتي تلوبيج إلا أقا هر أساقلي كان يمون أجيسانا كيسان درين تينا أمانو جلقبا واقعي إسن الروا بكسو إسن درا واجتبسو كيسا نارسو amantiin akkasin wal jettan rakkinuma kaleessa sodaattan irratti abootuu sin godhatani waaqayyo sun agarsiisa dhugaadha kun maqaa waaqayyo eebbifamu kanaaf hin baaqoomin shakkii malee hin shakkin ol fuudhi barreessa akka dubbifamuu danda'utti ilaalteedha waaqayyo si duwwaa miti dhaloonni kuni qoreenaana ilaalu yoon isan sitti dubbadhe kana raawwadhu ilaadhagaa waan isinitti dubbate waaqayyo nama biratti waldaa keessatti tokko dubbata waaqayyo maaliif beektu dhaloonni kun mee waan inni naaf warqiif godhu waan inni nama kanaaf godhuun ilaalaa jedha kanaaf waaqayyo sirraa kan ka'e nama siniin jedhu baay'isa waaqayyo ameen jedha siif hojjete si hiikee si furee si eebbisee dhoqqee sana keessaa si baasee waan joo sana sirraa cabsee dhukkuba kana si keessaa dhigimsee jira waaqayyo Ega keeti yoo itti mucaan tokko gaaf tokko fiiddee dhufte erga waaqayyo akkas godhe waaqi kee kun waaqa kooti naan jette dhugaadha waaqayyo duratti isinitti yes waaqayyo waaqni koo waaqa ishee waaqa isaa ta'uudhaafitu jireenya koo keessatti hojjeta gar tokko mucaa isaa ta'e yoo na gargaareyyuu isa kana ilaalanii dhaloonni immoo waaqayyo na abdataniif waaqayyo na sodaataniif waaqayyo hojjeta kanaaf hin sodaatina abdii qabdanii kottaa abdii keenya beeksisuutti wal jajjabeessinaadha maqaa waaqayyo eebbifamu kanaaf ergaan Phexros inni lammaffaa sadii sagal akkasidha gooftaan wanta abdachiisu raawwachuudhaaf hin seesu namoonni baay'een hin seesa akkasii hanudha ulfinni waaqayyoof bara baraan ta'u dhagaa maa dubbate isiniin jedheera waaqayyo maqaa kootiif jedhe maqaan koo akkana rabsamnetti dhaam maqaa isaa jechuun maa jechuudha beektu waaqayyo integritiin koo eenyummaan koo ulfinni koo akkan tuqamne maqaa kootiin jedheen godha jechuun si biratti amanamaadha waaqayyo jechuudha mana keetti amanamaadha waaqayyo jechuudha utuutu waaqayyoon hin qabattu akeeka waaqayyo ala bineensi si nyaatee duuta jechuun that never works kanaaf dhagaa isinitti hima wanta abdachiise raawwachuudhaaf hin seesu hallelujah maqaa waaqayyo galateeffamu kanaaf hojiin ergamootaa immoo ka'eedha waa'ee sagalee waaqayyo immoo dubbatu Phaawulos gaaf tokko ka'eedha akkasin amantanii barbaada amma wanta doonii caccabaarra waan teessan isinitti fakkaatu caccabaa cabee bishaan keessa bu'a
folloqee bishaan keessa bu'a doonii akkasii keessa ta'a Phaawulos. Namoonni baay'een inni isaan eegus maalis baqatee ba'uudhaaf ka'a. Baqattanii baay'inaa jedhaan Phaawulos. Dhumarratti akkas jedhe ka'ee dhaabatee akkuma isaa doonii caccabu sana keessa warra ta'an hundumaa dura dhaabatee ka'ee nyaatee akkanatti dubbate akkasuma akkanni ta'uu nama nadha isin keessaa lubbuun tokko illee badu ooluudhaaf garuu ka'aatii nyaadhaa jedheedha. Waaqayyo akkuma dubbate lafti sosochuu jedhamanii ijoolleen qoree keedanii faarfatan galaanonni socho'anii joraafaman tulloonni raafamu isaaniitiin galaana walakkaa yoo buufaman galaanonni horsanii yoo machaan hin sodaan Waaqayyoon kan Yaaqoob nu wajjin inni rakkina keessatti gargaara ta'uunsaa beekamaadha. Lafti yoo caccabe yoo ati keessa buuta jechuun kaayyoon sirra jira jechi sirra jira taanaan jecha sanaaf jecha sin danda'u. Ilaa dhagaa namoonni amma waa'ee niwukileer boombii kana dhukaafamaa sana dhukaafamaa irratti gara Waaqayyootti galaasin Waaqayyo sasiniin jedhetu raawwatin lafti kun akka ittiin hin dabartu dheena manaa. Ameen. Kanaafitu akka jedhe ka'aati nyaadhaa jedhe Phaawulos. Caccabuyyuu ce'anii gama dhaqan yommuu isaan miraakilii kan biraa keessa immoo isaan galaniitu argitu maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Kanaafi kanarratti kan beekuu qabnu wantoota gurguddaan isinitti dubbadha. Kan beekuun nuuf ta'u wanti gurguddaan isuma walitti dubbadheedha. Tokko Waaqayyo sagalee isaa sirriitti kabaja sagalee isaatiif sirriitti amanama Waaqayyo. Ilaa dhagaa waan cimaan nan dubbadha sila isinii jedheen dubbadha. Kanaa achi wanti amannuuf raawwatee hin jiru. Sagaleen kun sagalee Waaqayyo. Sagaleen kun isa Waaqayyo jireenya koof jireenya keessa bara koof bara keessan keessatti raawwatu miti yoo ta'e gara gadiitti garuu kana jechuudhaaf wantoota nu barbaachisan nan dubbadha tuqaalee muraasa. Waaqayyo sagalee kanaan amanameen wajjin hin jiru jireenyi bara baraan nuuf hin jiru Waaqayyo mo'icha nuuf hin kennu taanaan wanta amannu hin qabnu jechuudha. Kana jechuun specific isheen kootii yookaan ishee kan tokko duwwaatu hin ta'e generally Waaqayyo ana akkatti dabarsuu qaba siin akkatti dabarsuu qaba ana karaa baasuu qaba siin karaa baasuu qaba maal jechuufi Iyyoob akkatti Waaqayyoon eeggatee darbe qaba Phaawulos akkatti eeggate qaba Daawit akkatti eeggate Ruut darbemmo Mardokios akkatti Waaqayyoon eeggatee Waaqayyoon argee qaba Daani'eel Saadraak Mesaaq atoo akkatti itti dabartu ilaalladhu malee Waaqayyo in general waan inni godhu sagalee kanaaf amanama Waaqayyo dhukkuba keessatti wal'aansoo keessatti tajaajila keessatti bara jiraannu keessatti Waaqayyo sagalee kanaaf amanama maaliin beekama Waaqayyo jechuudha sagalee isaa raawwachuu kanaachi wanta amannutu hin jiru jechuudha. Kanaafi sagalee kanarratti of gataa. Dhagaa isinitti himu. Waaqayyo jedheera. Isuma Baaqoomiin jedhe isiniin jedha. Isuma Phaawulos godhe kana godha. Phaawulos lubbuu 276 wajjin jiran kan harka keetti kenneera jedhee. Isin keessa lubbuu tokko iyyuu hin badneedha. Sittan kenneedha. Kanaaf ka'ee dhaabbatee himuutu sarara ture. Kaatan himuu danda'utu sun irra jira. Waaqayyo akka jedhe godha. Sabab isaa sagaleen Waaqayyo waadaa yookaan kakuu Waaqayyo ofiisaa fi ijoollee isaa gidduu dhaabeedha. Waadaadha. Dhiigaan kan mallattaa'e. Dubbii Waaqayyo isa jiraataadhaan maqaa Waaqayyootti isa kakatame. Dubbii Waaqayyo isa dhaabatee hafu jiraataan sagalee Waaqayyo. Inni sagalicha keessa nus sagalicha keessaan Waaqayyo wajjin wal argina. That's all. Waaqayyo sagalicha keessaan dhuf dirqama isaati Waaqayyo. Namatu isa dirqisiisame isa inni dubbatetu maqaa isaati jedhee ulfina isaati jedhee Waaqayyo waaqummaa isaati jedhee sagalee isaa keessaan dhufa. Nummoo achi nan dhufa jedhee waan ta'eef sagalee isaa keessaan isa eenna. Kana achi iddoo biraa Waaqayyoon barbaadu hin joormaa duwwaadha. Dhagaa dhaloota nana. Saba koo dhagaa dhaloota nana dhagaa. እግዚአብሔር ባልተናገረው ስፍራ እግዚአብሔር ባልተናገረው ሁኔታ እግዚአብሔርን መጠበቅ ማለት ከንቱ ልፋት ብቻ ነው ስንተኝ Waaqayyo sanni jedhe keessa garuu Waaqayyoon eeguun Waaqayyoon amanachuun garuu sooruma guddaa ulfina guddaadha. Kanaaf waan tokko sanitti isa Waaqayyo dhiisi jedhe gocha
isa waaqayyo hin barbaadu jedhe jaallacha waaqayyo wajjin waliin darbu mattalaalaf yoonaan wal jala darbu ta'a waaqayyo wajjin gaaf tokkotti deebi'an lallaba waaqayyo wajjin wal biran darbinaa dhimata duree akkasii tokko nan lallaban ture waan ta'eef kanaaf dhagaa maal beekna sagalee kanarratti of gataa jedheera waaqayyo sabab isaa sagaleen waaqayyo maal jedha bishaan keessee mudeemtu dhaansa si fudhateen sokku abidda keessee mudeemtus sin gubuudha maqaa keetiin si beekee ankan kooti sin jedheera maqaan waaqayyo eebbifamu hin cabsa si dabarsuuf isa jedhe raawwachuuf danqaraa sibiila diimaadha cabsa waaqayyo isa ol jedhe gadi qabeessa gad jedhe ol qabeenya dhodhokataas baase si geggeessa waaqayyo maalan jechaare mata dureen koo kanaadhaan dagatina dhaga'u sagalee waaqayyo amanu isa waaqayyo jedhe eebbasaatti ce'uu waadha kana booddee kan jiru maqaan waaqayyo eebbifamu kanaaf itti dabaleen dubbadha inni lammaffaa amantii malee dhaga'uu duwwaan achi dhannee dhageenye as dhannee dhageenye achi joorre dhageenye dhaga'ama ooluu duwwaamin amantiidhaan sakannedhan immoo waaqayyoon eeguudha isa keessatti hojjeta amantii keessatti hojjeta Amen. Sila sinin jedheera. Dhaga'u amantiin dhaga'uudhaan dhaga'uun sagalee waaqayyootiin sinin jedheera. Kanaaf maalin sinin jedhe amantii malee raajota barbaacha jooruun raajota irraa dhaga'uun xuruudha. Amma immoo apostela baluu jedhanii namni addaa tokko waa sinii fidu jiru. Keessumaa as the New Testament time bara kakuu haaraatti dhagaa sinittan hima. Kunooti caafamee nurka jira. Durmaaniif Eliyaasitti rarra'u. Barasana caafamee jiru karaama Eliyaas dhufa barasana keessa Eliyaasin kaaseera Saamu'eel itti rarra'u barasana Saamu'eel majjira caafamee jiru waan ta'eef seera duwwaarraa kanaaf Musee itti rarra'u Musee dhumaatu situ geggeessa saba sanaan jedheera waan ta'eef but we have the confirmed written word of God with us isa caafame sagaleen raajonni dubbatan akkasitti erganuuf cimeedha kunooti waa'ee Yesuus Kiristoos waa'ee kakuusa keessa raawwatamu nus boruun hamma bakkalchi barii sunis garaa keessan keessatti amma ibsutti dubbii kana cimsitanii yaadaan yoo duukaa buutan gaarii gochuu keessanii cimee raawwateera raajoti durmaa lawuu turan jedha dhaqaati dubbisaa ergaa Phexros keessa abdii isiniif kakatame kana keessa lixanii ilaaluudhaaf hin hawwu turan isaan hafuura Kiristoos isa isaan keessa tureen confusion baay'ee ture qomofa inni sun dhagayeera inni sun hin dhagaye but in our time it's written and it is in our hand dhagaa sanittan confusion ture barasa isa isiniif caafame kan keessa lixanii ilaaluu hin hawwu turan garuu hin dandeenye kanaaf hafuura Kiristoos isa isaan keessa turen isaan nun malee jedha isaan nu tajaajilan kanaaf saba waaqayyoo dhagaa sanittan hima amanaa kun dhugaa kakun kun dhugaadha hin fayyisaa waaqayyo eeyyee hin eebbisaa waaqayyo eeyyee ስለዚህ ብዙ ቦታ መንከራተት አያስፈልግም እዶ ባዬ አባሉ የሆነ ወጥ ዱበቴ ማለ አይደለም አከስሚት ዱበቴ waaqayዮ ከራት ነው ቀባ ዱጋዳ ካነ ዋን ብራከስ ለንገሽና አናኑ ዱበቴ ቱን ወጀቱ ይጀኮቲን አርጋንጀ waaqayyo na kennenan sinitolubat amanenan garanko sinitolubat elammayuቱን ዱባዱ ነው የሚፈዩጀ eenyokata yombe ko baade sababisa sagale kanarra dhaabadhen dubbata era waan ta'eef kanaaf saba waaqayyo dhaggeeffadhaa sanittan hima inni lammaffaan amantii malee dhaga'uu duwwaadhaan hin jiru dhaabadhaati amanaa akkee Yoosaafitti kakuma moofatto isa waaqayyo karaa raajota isaatti dubbate amanaa jedheetu faarfattoota fuudhee lafa lolaatti ba'a maa jechuudha kun jira waaqayyo Elaga ol jorre mata da dhukkubne mata da galagal la isalli ta'innatun ta'in ana sawaqayyu dubbata duwanna isa waaqayyo dubbata duwatu sinna kana amanati hordamati jabaadhati dabata kanaan ala akkana magabaa keessatti machaa'inu godha joormana masiyana kun jedhe tayyada kun sana fida sun sana fida garritti qabamu dibe namni amantirra tani galagalinna eden sodaadhan inni sadaffaammo haala waaqayyotti nutti dubbatu hubachuutu nuuf ta'adha kana nama hafuura ta'uu nanaaf nama hafuura ta'uu jechuun maal jechuudha wanta waaqayyo dubbatu hunduma
hundumaatiif sensitive deebii kennuudhaaf isa waaqayyo jedhu hubachuudhaaf dammaqaa ta'uudhaan namni hafuuraan malee afaan haaraan dubbachuu jechuu miti. An afaan haaraa bifa diddamaa ol natti geeddareera waaqayyo eegan ittiin dubbachuutti ka'e dhugaa. Lakkoofsa isaa mana dheewotuun beekee lakkaa'an deeman ture. Qaayaa yeroo binyaal garuu dhaga'aa isinittan himaa saba waaqayyo. Haalattiin waaqayyo ittiin nutti dubbatu beekuun nuuf ta'a. Asirra baay'eedha moo achirra baay'eedha? Kana godheedha moo sana godheedha waaqayyo beekuutu nuuf ta'a. Garmalee waaqayyoon eeggachuudhaan miidhamuutu jira waan ta'eef. Ilaamma isinittan booddee deebi'atti dhaggeeffadha. Namni hafuuraa eenyu jedhee YouTube korras Facebook irratti jira. Dubbadheera. Waldaan tokkollee mata duree kana kottu nu barsiiseedha ni na waamnaani COVID nammaatee nana nafe dhugaa. Garuu dhagaa nama hafuuraa ta'uun to be sensitive to everything that God speaks. Sini galee baay'ee yaada waaqayyootiif sensitive dammaqanii waaqayyoon dhaga'u dammaqanii yaada waaqayyoo hubachuudha malee misinterpret gochuutu jira jireenya hafuura namoota si'anaa keessa. Hafuura waaqayyoo wajjin walii galee nutti dubbata beektu keessa keenyatti. Nu ijoollee waaqayyoo akka ta'e maal gochuun akka nuuf ta'u mirkaneessa jechuu kooti. Waaqayyo anaaf sinee na gargaaru. Kanaaf haala waaqayyo keessatti ittiin nutti dubbatu beekutu nuuf ta'a. Amma egaa waa'ee amantiin immoo waan tokko dubbadha. Isinii galeera ila haala waaqayyo ittiin nutti dubbatu beeku jechuudha. Sila dubbadheeraa fanirran deebi'e. Waaqayyo Musee ejjina akkatti hojjete qaba. Sijjinoo akkamitti hojjechuu barbaada waaqayyo. Iyyaasuu ejjina akkatti hojjete qaba. Sijjinoo. Waaqayyo Mardokiyoosiin akkatti gargaare qaba. Sijjinoo. Ruutiin akkatti ulfinatti baase qaba. Sijjinoo. Kana gaa yaada waaqayyo ittiin keessatti nutti dubbatu jechuun karaan koo kan eenyu fakkaata. An dhagayeera iddoo baay'eetti waaqayyo tunni Yoosef akkas akka itti akka dargatis waaqayyo keessa dabarsa namanni ittiin jedhu. Akka garbicha koo abaluu ati akka itti arfamta namanni ittiin jedhu namoota baay'een dhagaye. Kanaaf saba waaqayyo dhagaa. Isin akka Saadraak Misaaq Abdinaagoon fa Daani'eel fa Biraleeratan Saadraak Misaaq Abdinaagoon maaliin arganii abidda keessa darbuudhaan ulfina waaqayyo argan. Daani'eeloo boolla leencaa buufamuudhaan ulfina waaqayyo argan. Which one is yours? Nehemiyaan akka itti hojjete ulfina waaqayyo mul'ise. Izraan akka sanatti. Isnoo anoo isa gaa nama hafuura ta'uun akkatti waaqayyo ittiin nutti dubbatu. Dhoksaan kun baay'ee gadi fagoo dhammayyuu sanittani. Yoo waaqayyo na gargaara bal'isee kan irratti nan dubbadha. Waa'ee fedha waaqayyo jaalala waaqayyo beekudha. Mee amma waan tokko tan isin deebisa. Wanti kun na keessa tura waan isaan beeku. Jaalalli waaqayyo sirratti maal akka ta'e beektaa? Kanaaf namoonni baay'een akka malee waaqayyoon eeggatu karaa waaqayyo irra isaan baasuun barbaanne biyya waaqayyotti isaan erguun barbaanne dhaqanii jechuutu rakkatu namoonni baay'een. Dhagaa. Haala waaqayyo keessa sin barbaadin keessa yoo lixxeetti yaada waaqayyo sin galu. Kanaaf nama hafuuraa ta'uun to be sensitive at listening to him jechuudha. To know his direction, to know his guide jechuudha. Kanaafitu jireenya keenya keessatti dammaqoo nama hafuuraa ta'uun nurra jira kan sagalee waaqayyo nu jedhuuf kanaaf. Kanaafi beekutu nuuf ta'a. Waaqayyo maal jedha? Anaan keessumaa maal jedha jechuudha miga nama hafuuraa ta'uun. Anaan immoo attamitti adeemsisuu barbaada waaqayyo. Inni kaan akkas, inni isaan akka sanatti waan ta'eef. Biyyallee biyyatti nuun hojjetu qaba waaqayyo. Asmoo achi. Iddoo malee muki iddoo malee yoo biqilee ija kan godhanne. Mukoota baay'ee argeeran. Burtukaanii baay'ee baala baay'ee qabu garuu ija hin qabne. Maaliif iddoo isaa miti? Mangoo baay'ee baala qabu garuu ija hin qabne. Argeera iddoo baay'eetti. Iddoo malee wanti dhaabame ija hin godhatu waan ta'eef nu rakkisa amantii kee. Kanaafitu be sensitive to what God says. Ta'a nama hafuuraa jechuun shallow Christianity nun barbaachisu. Isinii galee waaqayyo maal jedhe? Yeroo baay'ee immoo waaqayyo nutti hin dubbatu nama dhoksaa tokko asitti isinitti meendaru. Ambara koo baay'ee waaqayyo natti hin dubbatu se. Edaa waaqayyo natti dubbata ture an taa'ee qaqqabee waaqayyoon dhaggeeffachuu hin dandeenye. Natu gara biraa dhaggeeffata waan ta'eef. Garuu isuma durmiitii jedhaa ture har'a garuu waaqayyo tun hojii hojjetuun argaa jira waan ta'eef. Amma dammaqaa ka'a. Waaqayyo akka inni itti hojjechuu barbaade dhaga'uudhaaf isaan gaggeeffamuudhaaf ka'a.
yoo kana achi joorma Ana keke sata